Warreen dhaltuu. Atanii hin deettuu maal jettanii obseenii gisee namni gaafii akkasii gaafatu wallahi daranuu boqonnaa rabbii ammallee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa deebinee viidiyoo biraatiin dhufnee jirra irraa Arra deebinee dhufnu jirru kana jechuudha. Warroonni channel keenya faarwata ta'an like share subscribe goruun dagatinaa ibsuu obseedha kun channelini family channel anobseedha anis ibsuudha channel kanaaf yoo litti santi tolle like share subscribe godha akkasii har'aan deebinee jira warroonni obseemme viidiyoo nan dalagu yaadatti nagaa maxxansuun kun obseentan Tana me obse tana kuno tana jedinka giftin dhuftee jirti dhuftee jirti mootin channelii tana okay guys akkasiin na dhiyeessitaan gifti dureen dhuftee jirti harka dha'uudhaan simadha Adi channel kana gifti dureen jaalatamtu fi kabajamtoon kan yoo kufus na haaste kan dadhabus hin dadhabinaan jette na duba akkas jette na faasite na seesusu qabdena kuna tana isin naan jetta isiriin fedhaan guys ifama maqaa keessan dhiifama gaafanna gifti dureen fudhannu nuti akkanuma dhiifama fudhannu gifti dureen dhuftee jirti Shita sharbi gorgora wajinna bitu qaba. Gorgora maal yaa? Kajalat uffata garam guddaa. Deebi'ee. Giftireen dhuftee jirti tagisee yaani giftireen dhuftee jirti. Listen agaru. iPhone wayyayo. Ayye bakka asay bakka. Yo an dhufe ana sausi. Qorreessa baay'ifta. Ege. Yo an dhufe ana sausi. Nasalacha. Yo anin ay moralin qab jedhe taausi. Simale nantat, we simale nantol, simale himbare, simale anafani kab, simale kolfin kab, simale nyachun danda jeda na fit. Kaisa, kama figura yiti, ima figura yiti. Ay, numa ke farsa boro bela, Allah. Gifture, nama lo duni gizena ni, acara khalisa video iya wala musadara yomti alati obseme nanjani kaisa to, waroni jaatonni fi dinqisiifattoonni keenya yaa warra nu kabajtan akka malee nu kabajan akka malee ulfaatan dugalatooma isin jira keessatti warroonni pirankii jaalatan akka malee prank bas ko viidiyoo komantii jalatti jettanii andiyo yaadu diraama yoo dalagna diraama sun waan laalamna tiyyuu fakkaata jechuun iskiriptii dila harkaa qabna iskiriptii qabna kana yoo namni pirankii jedhu kana iskiriptii kan yoo dalagne jechuun yoo dalagne sana waa hedduu barbaachisaa maallaqa baasu jira واحد أكنا فكنا بوابي باي كباچو ملا يو وان كان دلغني نمني نجالة نمني لالا وان جلتاكا برول لدي فينا توري برو نمني دراما في وابروسو هنتاني وان تيمبر تم دبر وان نمني تيمبر تم وان رياكشن اني غورجل دبني پرانكي نو دلغا پرانكي takasiti aranta wani tau kawan yang menjara gafis ni wan gafis ni tiek kamale mari fatta me ta kuma kurpatatti sai ma fet di semua ni da feonin de bisa boyan mutai ni ujira mari guam berarti ustani mani ataba so ifara so wani sini ega tuftana kamale ega tuftana mutu result ka banar menjara mali wetengai mali wetengai juri betani Maal jennaan namoonni baay'een gisee hunda gaafii gaafatan laayivii geessenes komantii jalattis wanni gaafii isinitti wanni questionii isinitti kana jechuudha. Maali? Ilkaan diriirfadhu. Maali? Akkas yookaan akkas. Maal taati? Dachina dhiphisiti. So gaafii kana isin deebisuu dhufnee jirra arraan tana jechuudha. Obsee nis deemtee bakka qorannaa dheeytee jirti. Achi dheeytee ni dhiiftii ogeef. Akka inni barbaadde maal bakka kabra goota dhabde. As jala waan isin hojjetu narra jettii maal na gootii na dhiibdii maa bakka mara. Dhiise sireesse amma nama guddaa. Kana. Isa guddataa. So samboda egaa achi dheeytee osoo na hojjetteen kophaa deemtee obseeni saahibbaan isiitii wajjini. Bakka itti ilaalamu dheeytee manaa kamaa dheeytee ilaalte. Bakka lama mosatu dheeytee bakka sana hundattuu ilaaltee dhabame dhiiga yookaan immoo iskaanaaf godhe jedhanii
ጊዜ deemtee mana akamaa deemtee iskaan goote iskaan fiddee dhuftee jechuudha. Iskaanichi kana mana akamaa deemtee iskaan gootee dhuftee waan kana turre yoo xiqqaate torban taane egereen irra torban taane jirra jechuudha. Duraanii private goonee bira dabruu feenee turre ammallee osuma dubbannee LD goonee bira dabruu turre barbaannee turre jechuudha. Garuu gaafiin namoonni si gaafatu bira dabruu sitti hin dhiiftu boqonnaa siin kennitu jechuudha. Waan ati irraanfattee bira dabartee qofa ammoo ati dhiistee irraa onnee takka namni gaafii namni si gaafatu wanni si godha sitti dhagame qaamni keenii furdataa jechuudha. Yoo dhugaa dubbanne obsiin akka malee furdattee turte qaamaanii furdina qaamaa dabaltee turte san biraan dabree gisee takka waan si gaafata gaafa halkan fa'aa si gaafatu halkan waan gaafatu ture sa'a torba saddeet halkan irraa gaafattee haanee deemnu jira. Osoo akkasii deemaa jirru iskaan hunda goone waa hunda goone mana akamaatiif dhaynee laaltee dhuftee jechuudha. Obsee machuudhaan bakka dhuftee baay'ee gammaddee maal naan jenne saayittiin ishiillee baay'ee gammaddee naan jettee ana maan tana gammade ana booda bishaan lafaa fuudhuun qabdu waan tokko walfataa fuudhuun qabdu bakka obsee akkas ta'e jedhanii waliin haasofne amma gisee hirribaaf kaanee achi seennu laalii naan jetti. Iskaanicha laaleetiin jira garuu ani wanni irratti hin laalle. Waani takkaraan dubbisne iskaan qofa laale bakka lama fuudhame examtichi bakka lama fuudhame jechuudha. Asii basii fuudhame gisee tokko laallu inni kun pleenidha kun ammoo wayii keessa jira. Bakka ilmoon tana hojii furdhatiin jirani. Gisee amma hirribaa gachiisnu obseeni boo'icha eegalte isin eegalte boo'u eegalte maali an gammachuu si boo'ichisu jira maal taate jee gaafadha. Anaaf bakka waan biraan taate maal taate jeetiin gaafadhaani. Samboda akkana iskaan godhanii waan nama bakka ishii gaddisiisanii ilmoon hin jirtu naan jaanii naan jette beete. Kaza lafa ol kee laale mallee irra deebi'ee wanicha keessatti pileeni sambooda rizaaltii kana dubbise. Rizaaltii dubbise booda ayileen ni bare eegaan bare booda waan kana maal isin jedhanii jee gaafadhe maaliifi duba sababni ittiin hin jirre maali baay'isadii peeroodiin agarree. Sambira dabree qaamni kee baay'ee furdatee jira. Ni beeksisa jechuun ni beektanii namni tokko waan tokko ni beekuu dandeessa. San jennaani ganama dooktarii bira kootu naan jaan jettee guyyaa itti aanu. Dooktaraa hojii jiranii har'a wajjin dhufne jechuudha. Haala jiran biraa wajjin dhufte. Inshaallah har'a dhufne dooktorichi haasofsiifnee maal akka jiru maaliif akka rakkoon kun pereediin ji'a sadii hafee maaliif ilmoo kan qabatin waan jedhu ilaaluuf deemna. Inshaallah hin gammadaashi. Akka itti bultootti hin bultu deebite. Maal agartanii? Itti haala dheene egaa guyyaa sun gisee san dooktora bira dheene dooktora wajjin haasofne jechuudha. Dooktorichi wajjin haasofne maali rakkoon akkana baay'isadii peeroodiin dhufne san bira dabarte waan akkana agarsiistu mallattoo kana irratti argu ture qaama furdatee turte kiiloon si baay'ee dabaltee turte maaliif jedhee gaafadhe. Egaa gaafanne booda dooktorichi baay'isadii fi dawaa kanaa fayyadamuu qabdi. Ammallee guyyaa shaniif dawaa kanaa fayyadamuu qabdi jee dawaa nu kennee jechuudha. Illee waan kun hin jirre hin jenne mataa nama dhukkubaacha mataan dhukkubaamu stress taatu akka malee akka itti yaaddoon akka itti hin qabnu godhe. Sambooda taate wanni hundinuu egaa taate obseelee aayizoo shiranii jechuun maal akkana hin qabu walii jajjabeessee bara dabre dhugaadhaa hedduu nama dhagahama waan taate an akka malee dhagahame maal jennaan waan tokko osoo hawwiin eegaa turtee dhabuuni yookaan akkuma taane taateetu bo'oon hedduu namatti ulfaata. Sana ammoo akka inni nuun jedhetti guyyaa shan booda peeroodiin dhufti nuun jedhe shanan san booda gisee inni guyyaa shanan sanatti hin dhufe ammoo namoonni hedduu ilmoo jedhe amma iskaanummaan kunu baatii shanii wal malee hin garsiisu jaaniiti bakka gaafii akka gartee isheen nu dhagahamu taane jechuudha. Jechuun akkasitti akka miira hamaa dhageenyu taane akkasii nu dhagahame keessa booda baatii shanii wal malee hin garsiisu jennaane. Anyways waa hundaafuu akka fedhe akkuma taateetu taatee jirti. Alhamdulillah inni jirra jechuudha hara booda. Wanni hofaniitti illee ni baddii agartanii waa hedduu jira. Hofanii illee mara boondeessi. Osoo waa hedduutu jira jechuudha. Kun waanuma rakkina qabu miti. Si galtee deebii namni jiru tokko deebii argachuu danda'a. Saniifuu warroonni gaafii gaafatanii amma gaafii gaafatanii hin deettu maal jettanii obseenii gisee namni gaafii akkasii gaafatu wallahi daranuu boqonnaa rabbii ammallee emotional taate isin galtee. Laalee gisee odduu gisee laayif namni gaafii akkasii Instagram wanni maayetanii TikTok irra gaafatu
emotional tadi gabii jina deebistu harka maal jira samboo ta'us akkana private gogaan tana hundi goone dhiisurra qaama goone cufne dhiisurra osoo gabbaane akkana inni dubbanne namoonni waliin nu eegaa waan jiranii fi qaamni namoota hedduu maaliif warri keessattuu kaappila kana YouTube hojjetu kana namoonni hedduun ni be gabbaane waan amma waan irra jiranii ibsanii fi namni illee akkasuma irraa eegaa saniif gabbaane itti himnaa inni dhufne so kana fakkaata du'aa godhadha inshallah baay'isadeen kana keessatti hamaga du'aa dhaabbattee fudhattu jira osoo hawaan biraan taane peeroodisii baay'isadee hafe suni sababni itti waan sun waan ta'eef immoo qabattee hafe qabachuu haftee gartee bakkee ammaan tanatti kompiisuu godhe qabattee ilmoo qabattee dawaan qaalii gurbaan doktarichi nu kanni sun baasimoo agartee doktorichi kunis rizaalt mataa laaleeti malee kan du'aa sun nu kanne ifiisii laaleeti miti manni akkama ammoo tokkuma bakkitti waan garaa adda addaa santurraa akkas godhe moo maalii waan joosni galte saniitu kompiishin godhee ture alhamdulillah anyways inshallah xiqqoo xiqqoo booda yeroo fi jedhe inda qabdan sawa ni qabattan sawa sani inshallah khanama sin nunne video kan khanama fakkaata akka gartee namni amma mara deebee ishiileeni tindaa gaafneen kompiisuu wanni taane bakka miira hamaa keessa kan seenne gizee ishee namni deddeebi'ee gaafatu suniifu akka guyyaa inshallah rabbiin jedhee gabbaanee isinitti dhufteeni oduun jinqamanii niyyoo dhufteellee sama darartiiti hanganaa nu hojjisanaan jettu wanta mucaa alta darbisame warra wajjin teessee jiraatti bisilaa dhuftii dhuftiyyuu dhageesse waan akkana hin qabu sanii guys akka isin jenna galatoomaa ulfaadhaadha kuni waan irra deddeebi'ee namni wallahi kawanti jalaa fi gara laayiviitii illee hedduu gisee hedduu nu gaafatee fi dhufnee dubbanne malee waan dhufanii dubbatan jechuun akkas akkasiitii illee laazima ibsuu qabanii miti garuu ammoo gisee hedduu namni waan nu gaafatu namni hundi waan kana nu eeguuf taa'ee san ibsinitti himne kanumaaf dhufne takka illee dubbanne takka lama jedha ja takka lama jedha yaa akkasii warreen dhaltuu akkasin gootu akkasin daatu jettanii nama jechuun yoo ni jiraame YouTube kanarraa nama arganii namni tokko illee waan hundayyuu baasanii hin himanii waan takka waan private godhachuu feetifaa jiraachuu mala so I'm like akka ammaan tan waan akkana nu mudate private godhachuu feenaa ture maal jennaani kun jechuun waan baanii himachuu illee malanii miti so ta'e garuu wani ta'eef alhamdulillahi rabbil alamin ni jiraame gaafii nam takka dammoo akka baatee waan ati himullee fee waan ati dubbachuullee hin feen akka ati dubbate si godhaniin so kanuma jechaan taane lana maaleen hin jedhina jechuun duratti namni kun maani jedhee namni yaadu qaba kanuma bakka so kanuma guys galatoomaadha inshallah ga video irratti deemanti nagaan nu turaadha